Karoora tarsiimaa bulchiinsi magaalaa Finfinnee baasee hojjechaa jiru keessaa tokko ijaarsa dhaabbileeti. Magaalaa Finfinneetti bara baajataa 2018tti dhaabbileen raawwii olaanaa galmeessan badhaasaa fi beekamtii argataniiru. Dhaabbilee badhaasaa fi beekamtii argatan keessaas biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee isa tokko yoo ta'u, bara barnootaa 2018tti sosochii barnoonni dhalootaaf jedhuun hojii hojjetameen qulqullina barnootaa eegsisuu irratti bu'aa gaariin galmaa'eera. Ijaarsa dhalootaa irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjenne bu'aa gaarii nuuf argamsiiseera kan jedhan hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatu badhaasaa fi beekamtiin arganne hojii caaluuf akka of qopheessinuuf amaanaa nutti kennameedha jedhaniiru. ከቢሮ እስከ ትምህርት ቤት ድረስ ያለ ትምህርት አመራር hooggansi barnootaa biiroo haga manneen barnootatti qulqullina barnootaa irratti xiyyeeffannoodhaan waloon waan hojjenneef badhaasaa fi beekamtii kan argachuu dandeenyeerra. Badhaasaa fi beekamtiin arganne kun hojii keenya fuulduraaf onnachiistudha. Akkasumas barsiisaa fi hooggansi barnootaa hojii bu'aa qabu hojjechuu akka itti fufuuf hamilee ta'a. Biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee bara baajataa 2018tti qulqullina barnootaan wal qabatee hojiin hojjete maal fakkaataa jechuun AMN+ sagaleen dhalootaa gara waajjira barnootaa kutaa magaalaa Addis Katamaa fi manneen barnootaa isa jala jiran deemuun ilaaleera. Cimnoon nuti qabnu maalidha? Hanqinni ture maayinni isa kamirratti xiyyeeffannee hojjechuu qabna kan jedhu adda bahamee laaboraatoorii 2 barnoota afaan Ingiliffaafis ta'u gosa barnoota herregaatiif qofaatti adda bahee erga gurmaayetiin booda isaan kana keessatti barattoota keenya cimsanii baasuudhaaf hojii muujula qopheessu, hojiin gaaffilee shaakala garaagaraa qopheessu bal'inaatiin hojjetamaa kan turee fi hojiin barnoota dabalataallee bal'inaan kanarratti kan hojjetamaa ture ta'uu isaati. Akka biiroo barnootaatti akka magaalattis akka mana barumsaattis cichishinee hojjechuu keenyan qabxiiwwan galmaa'an keessaa isa tokkodha jechuudha. Bara 2018tti qabxii barattootaa fooyyessuu fi naamusa barataa irratti hojiin bu'aa qabu hojjetamu dura bu'oonni manneen barnootaa kunneen kaasaniiru. Milkaa'inni yookaan injifannoon qabxii barattootaa fooyya'uu bara 2017 beenchi maarkii ta'e isa 2018 keessatti immoo kan isa 2017 irra fooyya'uu qaba. Biiroon barnoota magaalaa Finfinnee qorannoo garaagaraa gaggeessuudhaan istiraatiijii lammaffaan kaa'edha jechaadha. Mana barumsaa haaromsuudhaan haala gaariidhaan mijataa akka ta'u godhame baay'ee hojjetame. Kallattii biiroon barnootaa magaalaa Finfinnee kaa'een manneen barnootaa mootummaa hunda keessatti qabxii barattootaa fooyyessuuf xiyyeeffannoo addaan hojjetamaa turu itti aanaan itti gaafatamaa waajjira barnootaa kutaa magaalaa Addis Katamaa obbo Beekumaa Dabaloo ibsaniiru. Akka magaalaa keenyaatti walumaa galatti mana barumsaa mootummaa kan sadarkaa tokkoffaa 35 qabna. Kan sadarkaa lammaffaa 8 qabna. Mana barumsaa 43 kana keessatti yeroo yerootti fooyya'insi taasifama. Barattoota kutaa 6 fi kutaa 8 bara 2018 qoraman keessaati parsantaa 50 fi ol fidanii barattootni darbani kutaa 6 irratti parsantii 96. Kutaa 8 irrattis immoo akkasuma qabxiin barattoota 94.6 kan nuti galmeessitu. Kuni qabxii kanaan dura galmaa'ee hin beekne baay'ee qabxii guddaa baay'ee qabxii ol kaadha. Bara barnootaa 2019ttis leeccalloon barnootaaf barbaachisu hundi qophaa'uu fi qabxii barattootaa fooyyessuuf kallattii kaa'ameen hojjetamaa jiraachuu obbo Beekumaan eeraniiru. Qabxii isaa amma barana galmaa'e kan immoo isa fooyyee qabu qabxii olaanaa isa dhufu galmeessuutis immoo isa duriitiin olitti dursine jalqabnee hojii hojjechaa jirra. Baruu fi barsiisuu keessatti dhimmi qulqullina barnootaa eegsisuu kan al tokkoon xumuramu miti itti fufiinsaan irratti hojjechuun akka barbaachisus hoogganaan biiroo barnootaa magaalaa Finfinnee Dr. Zalaalem Mulaatu hubachiisaniiru. ተማሪ ውጤት መሻሻል ስነ ምግባር ማማር ላይ የራሱ የሆነ በጎ ተጽዕኖ ፈጥረናል ማለት ነው። Qabxii barattootaa fooyyessuu fi naamusa barattootaa irratti hojii bu'aa qabu hojjenneerra. Baruu fi barsiisuu keessatti dhimmi qulqullina barnootaa eegsisuu kan al tokkoon xumuramuu miti. Itti fufinsaan irratti hojjechuu barbaachisa. Ijaarsa dhalootaa fi biyyaa irratti xiyyeeffachuun hojiin hojjenne bu'aa gaarii nuuf argamsiisee jira.